السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفون جرى جرتو كقالواني في كقالوان إدي الدنيا رات رقمتني بجينا قاعدتني ربي الساعة أمرت أنا سنجازيني جتنا كقوت الحمد لله قالت ربي أني تموت بلور تموت بفماتي تاتن هدو تكقلتو ما سنين جرى ورجنا هارو كرجانا لك يا دفتن كوت أنا تدلم بلما ما تكية تا سبسكرايب لايك كشو إنتكتنا يوغافي قبضن غافي كومنتي جلاتي جشودا سنيف ديبسوف كوبيدا هرا وانت سنيت ترجسيسو هدو ورا يوتيوبي دلقتني كيسا هو جولي حارا وجشور ورا حارا ونو أما ورا أما جمري ورا حارا جمري جساسو أتكلم صديقة جرجسودا فيروس كناني سبارمي كتا إيو سباردي كتا إيه تين ساعدي كنا نورا مروفي أكسوما سبسكرايبي كنا لنورا قاسو jechuudha. Isa kana akkamitti beekna? Isni kun hojii maal ta'e nutti ibsa jennu. Fakkeenyaaf namni osoo viidiyoo keenya dhageeffatanii osoo viidiyoo keenya dhageeffatee koomentii nuuf barreesse jechuudha. Koomentii san hin qabama jechuudha. Maaliif gootanii hin qaba. Jubaa hin qaba jechuudha. Ammallee deebi'eetiin liinkii yoo namni nu jala kaa'ate jechuudha. Fakkeenyaaf anuu mataa kiyyaan nama jala kaa'ataa ture jechuudha. Ijoollee jala kaa'ee maatii naa ta'a jedhaa ture. Obboleeyyan kiyya kanarraa of haa qusannu wal miidhuu irra waliif ta'uu wayya. Sababa san ta'eef maatii yoo nuuf ta'a hojjetan barreeffamaan barreessaatii maatii nu ta'a jedhaa gaafadha malee liinkii jala hin kaa'inaa. Liinkii jala kennu abbaa san goddaa jechuudha. Abbaa dalagaa yuutubichaa san hin goddaa. Sababni isaas sa'aatii irraa muraa fi waan ta'eef homaa hin eda'uuf irraa muruu sa'aatii isaa malee faayidaa isaa hin qabu jechuudha. Ammallee deebi'ee obboleeyyan osoo waliif hin dhageeffatin osoo waliif daqiiqaa 2-3 illee haa taatu osoo waliif hin dhageeffatin subscribe waliin godhina. Osoo waliin hin dhageeffatin akkanumaan isinii dhufee subscribe yoo namaaf gootan subscribein abbaa sanii homaa takka faayidaa wanta takka hin dabaluuf jechuudha. Faayidaa takkan argatu irratti garuu lakkoofsa guutuu jira yoo masa isin duuba deebi'a jechuudha. Sa'aatii saniif ammallee isa sadaffaa wanta isiniif himu obboleeyyan kiyya fakkeenyaaf yoo namni mana kiyya jala dhufee maatii naa ta'a jedhee isin gaafate mana kiyya jalatti siif ta'eera jettanii hin deebisinaa. Nutti hin baratiin barnoota nuuf hin ta'in mana nama sanii dhaqaatiin viidiyoo isaa ilaalaa fi subscribe godhaa fi like godhaa fi mana isaa jalatti barreessaa fi maatii sii ta'eef irra jiraatiin. Maaliif galata isa biraa argatan jechuudha. Yoo dhuftanii mana kiyya biratti inni dhufee maatii naa ta'e jedhee isin gaafate isin ammallee deebistanii manuma kiyya jalatti bakkuma inni isin gaafate maatii siif ta'eera. Faayidaa isaa maalirree? Maatii ati taateef garuu dhageeffattee viidiyoo isaa osoo hin taane akkanuma like subscribe gootee biraa baatee jirta. Inni ammoo sima duuba deebi'a jechuudha. Abbicha sanii wanti faayidaa ati buustan jiru abbaa koomentii jalatti kennite sanii yoo irratti illee miidhaa fida. Abbaa gooteef san irratti illee miidhaa fida jechuudha. Kanarraa of haa qusannu yoo dhugaan wal jajjabeessine dhugama mana nama sanii jala dhaqaa yoo namni tokko mana kiyya jala dhufee maatii naa ta'a jedhee isin gaafate mana kiyya jalatti siif ta'eera jettanii deebisan. Mana isaa dhaqaatiin hanga ta'e video isaa ilaalaati subscribe godhaa fi commentii siif ta'eera jedha mana isaa jala kaayaa fi jechuudha. Isaafillee jajjabina ta'a bakka qalbii isaa hawata jechuudha. Waan gaarii isinii fiduu yaada waan gaarii hojjetee isinii fiduu yaada jechuudha. Amma wanti biraa wanti isinitti agarsiisuu hedduu jechuudha. Viidiyoo kennaa ka akkamitti yookiin wanta namni otoo subscribe viidiyoo kenna ilaalee subscribe nu godhee like nu godhe akkami beekna. Ammallee nama osoo viidiyoo keenya ilaaleen koomentii nu barreesse akkami beekna. Karakkoo qabu laayikii miti beeka koomentii barreessuu fi subscribeidha. Isa kana hoomee akkami beekna ka jedhu walii ilaalla jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhufnee kinoo as iddoo argitan YouTube studio seenna jechuudha. YouTube studio al takka irratti gadi dhayaa. Amma erga irratti gadi dhahee mee fakkeenyaaf viidiyoo kana kaleessa hojjedhanii faayidaa bunaa fi killeen qabu jira. Amma erga akkana isa fidee viidiyoowwan keenya hundi isaa tartiibaan akkanatti nu dhufa jechuudha. Mee isa kana amma isa bakka kanatti eega dhufee view more jechuudha dhufee gadi tuqa jechuudha al tokko. Inti isaa miti fachuun kinoo isa amma namni koomentii naa barreesse kinoo as jira namni koomentii naaf kenneeru as jira jechuudha. Eega isaan kana jala dhufee view more jechuudha al tokko gadi tuqa jechuudha. Namni kun viidiyoo kiyya dhageeffatanii naaf kennanii fi osoo dhageeffatin naaf kennanii walumaa ilaalla jechuudha.
osoo dhageffataniitiin na jajjabeessammoo osoo dhageffatanii wal koomentii naa barreessan viidiyoo kiyya dhageffatanii ilaalanii immoo osoo ilaalin ka jennu asuma walii ilaalla jechuudha. Amma fakkeenyaa fi erga akkana nu dhufee iddoo asitti argitan tun tuqaan tun asitti nu mul'atti jechuudha. Isii tuqaa kanarratti dhufnee gadi tunna al tokko erga tunnee wanta akkanaa kunatu nu baha isa kanallee held for fair view ka jettu tana isii irratti fair view ingiliffa dubbiseen beeku dhiisaa isii kanarratti dhufnee gattunna al tokko jechuudha. Erga akkana gattunne no comment jedhaa jira kino comment no comment jedhee jira. Commenting warri maatiin onni naa ta'e na jajjabeessa viidiyoo kiyya ilaalaniitiin comment naa kenna wanta takka ta'ee hin jiru siniin jechuudha. Video kiyya meeqa isa biraa faayidaa ginjibilaa haa jedhu kana jala zeen ilaala view more ta'etu sana ammas akkasuma gadi tuqa jechuudha. Azalatti vaayirasa hin qabamu hin qabu namnoonni koomentiin kennan kinoo hin jiran jechuudha. Vaayirasa qabaachuuf hin qabaanne ilaala. Kunis no comment jedhee jira. Laalaniitiif koomentiin barreessaniiranii jechuudha galatoomaa isin. Video keessa hunda jalaa yoo akkanumatti tartiibaan isinii dhufa tartiibumaan akkanatti sottanii anammoo ka qabe isinitti argisiisa. Turjiin keessan. Kinoo obboleeyyan tiyya akkuma argitanii roozaa kinoo roozaa jedha. Subscribe like naan jettee jirti akkanatti kinoo natti maree akkana natti kennee jira. Isiin kama maatii naaf taate osoo video kiyya hin ilaalin akkanumaan dhufteetuma like naa gootee baate jechuudha. Kinoo kanallee maqaa dubbisuun barbaachisaa osoo hin taane kunis kinoo akkana kinoo afotti maal naa kenne isa kana naaf kenne jechuudha. Like subscribe naan jettee jirti garuu viidiyoo kiyya ilaale like subscribe naa gooteerti isa kana natti mareera jechuudha. Ammas wajjumaa ilaalaa ka hafe jechuudha. Ammallee kinoo Oromoo V-tail ka jedhu innis maannaan jedhe jabaadhuu baay'ee namatti tolaa baga nagahaan dhuftee kunoo anis chaanaala kee subscribe live godheera naan jedheera garuu viidiyoo isaa dhaggeeffadhee godhee fi jiraa jechuudha. Innis dhufee akkam ta'e kinoo akkuma argitan kana asitti natti maree kun hundi sa'aatii kiyya nyaata jechuudha. Ammas isa biraa kinoo asitti isin argitanii namni kun yeroo lama deebi'ee asittillee saab naan jedhee jira kinoo mallattoo kana natti kenne jechuudha. Ani yeroo dheeraaf irraa hin beekne ani maali yeroo dheeraa irraa hin beekne maaliif sa'aatiin kiyya narraatti dabalamuu didaa maaliif narraa muraa jedha immoo erga gaafadhee jedhee naaf galee sababa kanaa fi wanti asirra itti marame kun adaduma as taa'uun sa'aatii ofirraa narraa muraa jechuudha. Wanta kana amma immoo ergine akka of jalaa baafna yoo jenne isa kana bakka kana kinoo delete ka jedhu tun hin jirti yoo viidiyoo keenya jalatti dhoofne delete tana yoo gattunne remove ka jedhu sunu dhufa remove goona. Ammallee linkii nama yoo nu jala jalaate linkii nama akkasumatti remove ofirraa goona jechuudha. Viidiyoo keenya hunda jala deemne akkasitti laaluu qabaanna. Kanaafuu waan dhaggeeffataniif galatoomaa yoo isinitti isin aarsa jiraadhe dhiifama naa godhaatii isiniin jedha akka hin miidhamne obboleeyyan kiyya warra maatii namaa taatanillee nama sanillee isinillee akka fayyadu ilaala. Tiin akkasitti maatii godhaa fi jajjabeessaa malee mana namaa jalattis maatii taatanii fi maatii sii ta'e hin jedhinaanii osoo viidiyoo nama sanii hanga tokko diqqaate daqiiqaa 3 yoo ilaalleef maatii hin godhinaa fi uumaa faayidaa hin qabu isiniifillee uumaa faayidaa hin qabu isaafillee faayidaa hin qabu. Bilaashumaa jechuudha maatii isaa taatanii fi hin jirtan jechuudha. Isarratti vaayirasatu itti dabalame malee waan ta'eef akkasitti waliif haa ilaallu viidiyoo isinitti dhiyeessu amaanillaa chaanaala kee subscribe like gochuun dagatina.